What? Shamarran fufurdoo meeqatu dhiira qal'aa kana gizee inni luka jidduu seenee walitti qabee achitti hafuura guuta. Hardidha jechuudha. Bataam hard. Qalloo yoo taate mootu yoo feete akka feete godha. Yoo feete ol fuutee mana keessan deemta. Naataachin iheetaachin bakka lolli kuni lolo addunyaa sadaffaati. Lolli shamarran kenna lamaan shamarran qadhoof shamarran qal'aa fufurdaa walirratti banan kuni qaama sadaffaa doktor ati nama waggaa 27 albalaam alxaxxaan bilee waggaa 27 barateedha. Qaama sadaffaan gidduu seenii dhugaa jirtu murii shamarran qal'oomoo furdoo caalaa jedhii dhugaa jirtu nutti himi nu araarsi addunyaa lola addunyaa sadaffaati kuni jedhanii shamarri manguddummaa gara shamarran fufurdaa irraa fi gara shamarran qaqallaa irraa manguddoonni shamarran fufurdootii fi shamarran qaqalloo natti dhufanii so kanaaf doktorlee akka nama waggaa 27 biyya chaayinaatti nama baratee tokkotti advantage waan jedhamu tokko jira beeytanii balance waan jedhamu qalloo toyaa baala shaashii qalloo toyaa baala shaashii guyyaa tokko wajjin oolle yonduu eree maal abbaashii jedha sirbi. Mana qorqorroon ijaarii mana citaa digitooyi mana qorqorroo ijaarii mana citaa digitooyi jedha sirbichi mata dureen isaa. Isillee achirraan maal jettiin qallaa koyaa baala shaashii qallaa koyaa baala shaashii guyyaa tokko wajji oolle yonduu eree maal abbaashii yaa warri kenna naayaan bu'aa jedhe tooyi bishaan bu'aa jedhe tooyi karaa lagaati si eega karaa lagaatitti kootu waliin jedhan soo kana jechuuni Valensi amma sirba an sirbe kana sirba bareedaa kana keessa sirbi kun already sirba turaadha. Sirba kana keessa amma waa'een dhiira furdaa waa'ee shamara furdaa maqaan dhayamne. Dhiirri furdaan shamarri furdaan jiru amma. Isillee qal'oo toyaa baala shaashii jettee innillee qal'aa koyaa baala shaashii jette. Guyyaa tokko si wajjin oolee yoondu eree maal abbaashii jennaani akkasii wal faarsan. Already an amma artistoota Oromoo carraa kanaan ijoolleen shamarranii qaqalloon galateeffachuu qabdu. Dhugaan dhugaadha ka dhugaan lama jirtu. Dhugaan dhugaadha. Shamarran fufurdoon badduu jechuu kiyyaa miti. Shamarran fufurdaan badaadha jechuu kiyyaa miti. Furdaanis bakka itti nama fayyadu jira. Qal'aan immootu moor faayidaa qaba. Moor. Ingiliffa yoo beektan moor jechuuni argite. Qal'aan moor shamarran qaqallaan moor faayidaa qaba. Bakka hundatti barbaachisa jechuudha. Amma carraa kanaan shamarree qaqallooni artistoota galateeffachuu qabdan artistoota kamuu jechuudha. Maaliif artistiin tokkochi afaan Arabaatiin haa ta'u, afaan Oromootiin haa ta'u, afaan Ingiliffaatiin afaan kamiinuu furdoo koo kan jedhan jiru. Qal'oo jira qal'oo mul'isuun hundi isaa qal'oo faarsa argite. Waa lafaa ol dhufa sagaleen bareedee fokkate qasiiba. Qal'ootu jira bakka qal'ootu diimtuutu magaalleetu. Amma artistii tokko qofa jira gurraattii tokko jedhee sirba tokko qofa dhagee gurraattii ka faarsu hin jiru. Magaala diimaa kana kanniintu faarfama yeroo baay'ee qaqal'aa kana faarfama. So kanaaf dhugaa lafa jiru kana awwaallee shamara furdoo wayyaa jechuun baqaamitti maaliif rakkisaadha. Tokkoffaa mallee furdinni shamarran kennaa kuni keessattuu furdinni shamarran Itoophiyaanota yookiin Afrikaa walumaa gala keessattuu shamarran Oromoo kuni furdinni isaanii forjiidha. Uumamaan shamarri Oromoo qaqal'oodha. Yeroo kana jennu shamarran fufurdoo arrabsuu amma shamarran fufurdoo arrabsine Oromoon keessa jirtu. Amma Oromoon hammi jirtullee kiiloon 60 70 tun furdoon jedhama. Yoo afaan faranjii beeytanii faranjii wal beeytan itti bilbilaa gaafadha. Biyya faranjiitti qal'inni istaayilii isin galee dhalaan kun bakka morma dheeraa kan qabu qaqallaan akka anammoo osoo deeme akka Roolaandoo kanatti mallaqa qaaliin shamarri dhalaan faranjii nabitti. So kana nuti Abdul Habashaani maali Habasha maali keessattuu Oromooni uumamaani lafee jabaanna malee qaqallaadha. Garuu warri amma furdaa usee kuni amma warri furdaa usee aaru jira gizeen akkana jiru. Gizeen akkana jiru warra furdaa usee aaru jira. Wallahi isin furdaa miti. Furdaa miti. Baatii takka booda mee ijoollee biyya Arabaa irraa galte baatii takka booda viidiyoo kool bilbilaa fi hin jirtu. Yoo goote gamas buuti. Waa takka jiran. Amma gizee mana madaamii kanatti ruuza yaaddoo malee nyaatte. Asiira yaaddoo malee dhuydee. Chokolaataa yaaddoo malee uumama argite ruuza mana madaamii kana keessa ofitti buttu. Ruuza biyya Arabaa kana ofitti buttu. Yookiin hambargar biyya Faranjii kana ofitti yaaddoo malee buttu. Garaa baafteetuma waan gabbatte ufseetaati. No. Hin gowwoomina.
ngowwamina baatii lama akkam nama akkam humna ofiitii ol gaafa biyya arabaa jiru akkam halkanii guyyaa nyaate akkam dilbee gabbatetu baatii sadi ta'a biyyatti ana ukkoo biyya arabaati irraa galeen beekam an suma dhugaa isinitti hima mee ujoollee gaafa biyya arabaa jirtu bareeddu dilbii tanniin amma viidiyoo kool bilbilaa fi riyyaan keessa meeqa jira biyya bilbilaa gaafadha forjiidha jechuun namni ruuzan gabbate gaafa biyya gale qilleensi fuudhu qal'aan kun biyya namaatitti illee qal'ama gaafa biyya jiru illee qal'ama jechuudha because suuta nyaata haga humna isaa qofa nyaata xiqqeesse yooma lubbuun nyaata sifeeti hundee ofitti qarbite kiniina nyaata nama baru kana vitaamin kaayanii tokko kiniini wayitu jira kiniini ijoollee liqimsite yoo nyaanni si cufe nyaata qonqoo si baru jira isa yoo liqimsite si beelessa ati yoo ruuza argite nyaata eeshii nyaata wanni si jibbisu jiru ofitti guurtee soo kana jechuun maal jechuudha ati magaazana ruuzati magaazana ruuza dalagachuu biyyaa baate magaazana ruuzaa taate ruuza guuttattee yeroo galte manfasiidhaan madaamni si keessaa gannaa qabdi jechuudha baatii sadi booda bubbeen jabaa yoo dhufe fuudhee si dabarsa jechuudha kanaaf artistoonni illee foon bilaashi ta'uu waan beekaniif qal'ina kee ka'uu maataniif qal'oo toyaa baala shaashii siin jedhanii si faarsan kanaaf shamarri qal'oon yeroo baay'ee faarfamti viidiyoo irratti meelaa kilippii irratti yeroo hedduu artistoonni dhungatan achi oofan as oofan shamarran qaqal'oodha dilbiin hin jiru akkas falligummaa shamarri qaqal'aan ayaas falligum tokkoffaa kaameraa nuun seenu lammaffaa gisee harka irra kaadhee waliin dandasa jettu harki wal siin dhaqqabu akkam goota carraan jiru sidhiisaniituma qaqal'oo biraa waamanii yookiin kireeffatanii wajjin sirbuudha jechuudha amma artistii meeqatu ka jaartiin isaa furdoo jira jaartiin furdoo san mana kaa'ee qaqal'oo birrii kafalee waliin sirbu kanaaf dooktorri waggaa 27 biyya chaayinaatti baratanii galanii lakkaa ruuza qannisuutu har'ammoo bilaachuu shamarran qaqal'oo arrabsuu eegaltan jechuudha shamarri qaqal'ooni fufurdooni I think shamarri fufurdaa kun yeroo qabbanaa hin minaayanatti fakkaata I think shamarran fufurdaa kana hin sodaadhalle hedduun jarrabne waa muraasa isii jarrabe waa muraasa jarrabe qammase jechuun kiyya isin galee qammase dhiira maala mi'aa keessa nutu beeka isin jedhee mire mi'aa shamara furdootiif qal'ollee nutu beeka isin jedhee mire isin warra jaartan qabne miti warri jaartii furdoo qabu yoo galgalli qabu awaata galgalli qabu jechuun akka nama idaa ofirraa qabu yaadda maaliif isii taatu furdoodha gabbattee jirti hin feesisa beeytani rakkoo qaba neecharma uumama kun amma namni nyaatee dhugu tokko hin kaafata I think amma akka namatti yoo laaltan jechuudha dhiirri jaartiin isaa furdoo galgala hin yaaddaa kana beeytu isin kana beeytu beeytani isin amma waan dubartii taataniif waliin beeytan nuti warri dhiiraa isin beeyna wal beeynas garuu galgala awaata aduun dhiitun dhiirri kama haati manaa isaa furdaa akka yaadda quba qabdu isin suma dhugaa rabbi maaliif tokkoffaa isiin tun dilbiidha lammata mootu ilmoo namaati hin nyaatti dhugdi inni nyaata hin dhugaa walii kennuun jaalala walii kennuun waan jiru kennuuf mootu baxaan filliqnat taayiqumaa balaayinat badaa wayina irra garagalte sinigale kaafattee gisee fedhiin itti dhuufan wayi mul'ina kutti wayi hidhina citaa wayi achitti keessatti hafaa wayinatti aartee faa walitti na qabdee na gaggabsiti dhugumatti shamarraan fufurdoon beekatu dhiira qal'aa kana gisee inni luka jidduu seenee walitti qabee achitti hafuura kuta hardidha jechuudha baxaam hardidha qalloo yoo taate mootu yoo feete akka feete goota yoo feete ol fuutee mana keessan deemta yoo feete akkuma feete goota qal'oon bakka rimootii qal'oo yoo taate akkuma feete goota jechuudha akkuma feete daa'ima akka daa'imaatitti ol fuutee mana keessan deemte taphachiisuu barbaadaa jechuudha. Qalloo toyaa baala shaashii guyyaa tokko wajjin oolle yonduu eree maal abbaashii.